Namoonni baay'een yeroo namoota afaan Ingiliffaa haasa'u argan waaw kun digriin eebbifamuun oolu mana barumsarraa jedhanii baay'ee dinqisiifatu. Gariin namaa immoo kun Ameerikaa keessatti dhalatee guddate afaan faranjii akkuma nama irraa dhalateetti haasa'a jedhanii baay'ee kan dinqisiifatan argaa jira jechuudha. Yoo akkasitti yaaddan dogongortanii jirtu. Namoota bebbeekamoo addunyaa kanarratti argitan keessaa parsantiin 65 mana barumsaa dhaqanii baratu osoo hin taane onlaayiniidhaan mana isaanii ta'anii baratan otoo umriin tokkolleen hin daangessin jechuudha. Kanaafuu isinilleen jechuudha otoo umriin isin hin daangessin mana keessan teessanii jechuudha daa'ima keessanirraa kaasee hanga mataa keessanitti afaan Ingiliffaa barattanii akka nama irraa dhalateetti haasa'uu ni dandeessu. Kanaaf furmaata guddaa kan ta'u appilikeeshinii ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufe hordoftoota kiyya waan dhalli namaa waliin haasa'uuf itti haajamu hundaayyuu kan of keessatti qabatu. Aappii kana orjinaala isaa eessaa akka argattan viidiyoo kana gara boodarratti isinitti hima. Hanga dhuma viidiyoo kanatti like, share, subscribe gochaa nafaana turaan isiniin jedha. Amma kallattii maan kara barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaale afaan Ingiliffaa akkamitti mana keenya teenye afaan Oromootiin jala hiikkataa akkamitti baratuu dandeenya karaa salphaa ta'een otoo mana barumsaa hin dhaqin akkamitti akka nama mana barumsaa dhaqeetti akkamitti baratuu akka dandeessan isin barsiisa isin jedhee ture. Eeyyee ammallee suman isin barsiisa. Aappileen kan iskiriin irratti argitan kana hordoftoota kiyya. Kun akkuma argitan hordoftoota kiyya asirratti Ingilish Oromiffaa ka jedhu kana jechuudha aappileen hordoftoota kiyya. Aappii kana bakka nan buufadhaa isiniin jedhe duwwaa buufadhaa hordoftoota kiyya bakka biraatti hin buufatina orjinaala isaa eessaa akka buufattan jechuudha viidiyoo gara boodarratti isinitti hima amma kallattii maaniin aappii keessa seenee isin argisiisa jechuudha ani gadi buufadhee gadi buufatuun nan barbaachisu waan ta'eef egaan hordoftoota kiyya aappiin isa kana yeroo tokkoof kilik irratti gootu ni eegganna jechuudha hamma inni nu banamu aappii yeroo duraaf banamu haala kanaan isiniif banama hordoftoota kiyya waan tokkollee isin gaafatu iimeela tokkollee isin gaafatu hordoftoota kiyya haala kanaan isiniif banama jechuudha fakkeenyaaf isin nama duraan seenee waan jiruuf jechuudha open godhaa isiniin jedha sana booda yeroo tokkoof permission akka itti kennitan isin gaafata eeyyama akka kennitaniif allow gootanii seentanii jechuudha hordoftoota kiyya san malee waan tokko isin gaafatu aappiin kun gaa hordoftoota kiyya waan isin ajaa'ibu jechuudha waan isin jaalallee keessaniin haasaa jaalallee waliin haasaan mana barumsatti yeroo deeman mana yaalaa yeroo deeman yeroo gurgurtaa adda addaatiif jechuudha waan tokko tokkoof kan jecha ilma namaa fayyadu hundaa'u akkeessan kontorol godhe of keessatti qabatee jira jechuudha yoo barbaadan barreeffamaan akkasumas yoo barbaadan sagaleen jechuudha waan barbaadaniin jechuudha isinii dubbataa isin barsiisa jechuudha hordoftoota kiyya aappiin kun waan ajaa'iba fakkeenyaaf amma mee fakkeenyaaf hordoftoota kiyya tokkoman isin argisiisanii fakkeenya godhee jechuudha amma isa kanarratti jechuudha fakkeenyaaf hordoftoota kiyya maal jedha jechuudha gubbarratti Ingiliffaan dubbate jechuudha kun akkuma argitan jalatti illee afaan Oromootiin isiniif hiikaa deemaa jira jechuudha hordoftoota kiyya mee yeroo tokkoof irratti haa cuqaasan hordoftoota kiyya yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isiniif bana jechuudha aappiin kun hordoftoota kiyya amma nama lama waliin haasa'uuf deemna jechuudha kun akkuma argitan asirratti English what audio nuun jedha jechuudha hordoftoota kiyya kun amma sagalee qofaan isin haasofsiisaa jechuudha hordoftoota kiyya isiniif galaa miti akkuma argitan amma asirratti kun hordoftoota kiyya amma asirratti waa baay'eetu jira jechuudha akkuma argitan asirratti hordoftoota kiyya isiniif ifaa miti yoo isiniif ifa ta'uu baate komentii jalatti barreessaa kun amma akkuma argitan hordoftoota kiyya haala kanaan isinii fida fakkeenyaaf dubbisa hin beeknu akkamitti baranna ka jettaniif sagalee qofaan baratu ni dandeessu akkamitti kan jedhu aappiin kun hordoftoota kiyya konneekshina tokkollee nun barbaachisu jechuudha optionaalaa konneekshina tokko nun barbaachisu jechuudha daataa tokko maletti dalage jechuudha takka gadi buufannaan fakkeenyaaf amma hordoftoota kiyya mucaan keessan afaan Ingiliffaa dubbisuu hin danda'u qubee Ingiliffaa dubbisuu hin danda'u garuu gurraa yoo dhaga'e waan san dubbatuu ni danda'a sammuu isatti qabatee jechuudha namoota akkasilleetiif baay'ee isin gargaara jechuudha sanbira darbee jechuudha isin barsiisullee danda'a jechuudha yoo sammuun sirritti waan kana hordoftan jechuudha sagalee yoo dhaggeeffatu feetan akka inni isiniif dubbatu yoo feetan fakkeenyaaf hordoftoota kiyya mallattoon makaraafoonii jala kana jirti yeroo 10 illee irratti cuqaastanii yoo isiniif galuu baate yeroo 10 illee irratti cuqaastanii 100 illee irratti cuqaastanii haga jecha san qabattanii jechuudha haasofsiisuu ni dandeessan fakkeenyaaf mee irratti cuqaasa mallattoo makaraafoonii kana irratti dhageessanii shoof haala kanaan hordoftoota kiyya irra deddeebiftanii jechuudha dhaggeeffachuu ni dandeessan jechoota baay'eetu jira hello jedha amma fakkeenyaaf isa kana hello jecha jedhu kana afaan Oromootiin akkamitti beekuu dandeenya jettanii kan rakkattan illee ni jira jechoota baay'eetu jira fakkeenyaaf jecha hello jedhu namni hundinuu ni beeka haa jennu jechoota akkanaa baay'eetu jira afaan Oromootiin akkamitti hiikkanna ka jedhuufin isiniin jedhe hordoftoota kiyya jechuma hello jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu agartanii sana booda kunoo akka kanaan jechi hello jedhu asirraan akkanatti nuu baa jechuudha nagaa siif haa ta'u
argite ammallee irruma tutta ingiliffarratti deebuuf kun akkuma argitan hello jedha jechi hello jedhu afaan oromooti yeroo atirratti cuqaaste haala kanaan kuno nagaan siif haa ta'u nuun jedha ammallee karaa harka bitaa yeroo tokkoof gamana buna jecha biraa fidatuuf akkuma argitan amma asirratti kuno akkuma argitan amma asirratti afaan ingiliffaatiin fidi ammallee jecha kana ammallee jala kana tuttanii dubbisiifattanii jechuudha yoo dubbisuu hin beekne yoo dubbisiiftan akkuma argitan kuno amma good afternoon nuun jedha jechuudha jala kanatti yoo cuqaaste argitanii Good afternoon. Good afternoon. good afternoon jedha okay amma kan itti aanutti haa darbinu fakkeenya hordoftoota kiyya kana qabanne haa jennu afaan oromootiin hoo maal jechuudha inni kun ka jedhuuf isumarratti kilik gootu yeroo tokkoof argitanii afaan oromoo irratti wanni adda baasee isinitti himuu barbaadu hordoftoota kiyya afaan oromoo irratti sagaleen isiniif hin dubbatu barreeffama malee sababni jechuudha fakkeenyaaf afaan oromoo akka afaan biratti akka afaan gurguddateetti fakkeenyaaf kompiitara addunyaa gurguddaa keessatti jechuudha haa galuu malee jechuudha akka kanaan hojiif hin oolle jechuudha aappii kanarratti garuu gar fuulduratti waan hundinuun sirraa jedhamaa jira malee ammaaf sagaleen akka dubbatuuf nuuf hin eeyyamamne jechuudha hordoftoota kiyya asirratti barreeffama qofaan dubbiftan ka afaan oromoo jechuudha namni oromoo ta'e gaa kana dubbisuu hin wallaalu jechi fakkeenyaaf asirratti amma reefuun tan asitti dubbifne good afternoon nuun jedhu kuni yeroo irratti cuqaasne kun akkuma argitan amma akkam oolte nuun jedha akkam oolte argite akkam oolte jedha fakkeenyaaf jecha baay'eetu jira gaa akkanatti yeroo as darbitanillee hordoftoota kiyya kun asirratti akkuma kanaan jechoota baay'ee nuufidaa jechuudha asirratti amma ingiliffaan nuufida yeroo irratti cuqaasne haala kanaan afaan oromootti nuuf jijjiiraa jechuudha hordoftoota kiyya amma asirratti fakkeenyaaf jecha kana akkuma karreefu isiniin jedhe jecha kana hin beeknu ta'a fakkeenyaaf hin beeknu asiin dubbisiifattu ni dubbisiifattu afaan ingiliffaa gara afaan oromootti yeroo jijjiiruu barbaadde irratti gadi cuqaasta sana booda haala kanaan siifida jechuudha jecha kana gizee 10 irratti deebite afaan ingiliffaatiin akkasiif galuuf bakka kana cuqaaste haala kanaan dubbisiisuu dandeessaa jechuudha hanga barbaadde irra deebite waan tokko sin rakkisu hamma feete yeroo 10 illee irra deebite waan tokko sin rakkisu jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan itti fayyadamtuu jechuudha kun akkuma argitan amma asirratti I'm good how about you nuun jedha hordoftoota kiyya akkuma argitan asirratti yeroo afaan oromootti jijjiirre maal jechuudha nagaa koodha atoo akkamii nuun jedha hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha baay'eetu jira gaa jecha akkanaa kun fakkeenyaaf amma kana malee barreeffama illee baratuu yoo barbaadan hordoftoota kiyya asirratti wanti isiniif galuu qabu jecha baay'ee jecha ati itti haajamtu hundaayyuu akka keessa jira hayyee barreeffamaan baratu yoo barbaanne oo ka jedhuuf isallee isin argisiisa ana faana bu'aa namoonni bifa barreeffamaatiin dubbisaa qubeellee ilaalaa sagaleen dhaggeeffataa baratuu barbaadanillee baay'ee salphaadha hordoftoota kiyya isteeppii baay'ee salphaadha kanumaan isinitti argisiisu duwwaa hordofaa otomaas keessaa hin bahin jala kanatti amma of duuba deebi'uu yoo barbaadan xiyyaan deebitu fuuldura deemtu kanaan isiniif galaa miti amma asirratti immoo bifa barreeffamaatiin mallattoo miiseejii irra jirtu tana asirratti yeroo tokkoof kilik gootu yeroo isin kilik gootan haala kanaan asitti isin deebisu hordoftoota kiyya asirratti cuqaastu mallattoo miiseejii kan irra jirtu kanneen argitanii miti hordoftoota kiyya asirratti cuqaastu yeroo tokkoof anamma kilik irratti godha argitanii amma asirratti afaan oromoo ingiliffaan dubbata afaan oromootiin hiikaa deema jechuun jalumatti hiikaa deema jechuudha fagoo hin deemu fakkeenyaaf amma ijoolleen mana barumsaa keessaa yeroo baratan yeroo boqonnaa jechuudha akkasumas namoonni birrii qabu kitaaba dabalataa matsaafa dabalataa jechuudha dictionary ni bitattu jechuudha gaayidoota garagaraa supermarket irraa ni bitattu jechuudha namoonni naannoo magaalaa akkas baratu ni bitattu jechuudha kan mana barumsaatti si kennan irraan alatti jechuudha fakkeenyaaf hordoftoota kiyya kitaaba dabalataa jedhame ni bitatu waan kitaaba keessaa hin arganne gaayidoota san keessaa deebii baay'eetu jira ni argattu jechuudha fakkeenyaaf kun amma wanta akkasiiti jechuudha fakkeenyaaf gaayidoonni tokko tokko dictionaryonni tokko tokko afaan oromootiin afaan amaariffaatiin hundaa'u jechuudha afaan oromootiin dubbate amaariffatti kan hiikamu ingiliffaan dubbate afaan oromootti kan hiikamu akkasumas amaariffaan dubbate afaan ingiliffatti kan hiikamu wanti akkasii baay'eetu jira kunillee amma waan akkasii sani fakkeenyaaf kan reefuun tana darbe keessatti barreeffama illee dubbisnee gubbarratti jalatti kan dubbisuu hin dandeenye sagalee illee akka nuuf dubbasu nuuf godhaa jechuudha amma asirratti kan reefuun tanaa san kun awwaluma bira kaa'ee nuuf hidhamma jechuudha irratti cuqaasu nun cinqu jechuudha hello jecha jedhuuf kun akkuma argitan amma asirra jalatti jechuudha nagaan siif haa ta'u nuun jedha asirratti illee gadi buutan hordoftoota kiyya good afternoon jedha akkam oolte akkasumas asirratti illee gadi buutan hordoftoota kiyya I'm good how about you nagaa koodha ati hoo akkamii jedha hordoftoota haala kanaan jechuudha waa baay'eetu jira gaa hordoftoota kiyya kun akkuma
akkuma argitan asirratti kan sadaffaa kanarratti illee yoo gadi buutan hordoftoota kiyya bifa barreeffamaatiin isiniin jedhaa jira hordoftoota kiyya sirriitti adda baafadha kun amma warra barreeffamaan ingiliffaa baratuu barbaadu jechuudha guyyaa muraasa keessatti baratuu dandeessan afaan ingiliffaa yoo sammuu qabaattan jechuudha hordoftoota kiyya mana barumsaa dhaquun isinirraa hin eegamu dirqamaa miti jechuudha hordoftoota kiyya akkuma argitan amma asirratti hordoftoota kiyya I don't speak English very well jedha asirratti ingiliffaa sirriitti haasa'uu hin danda'u argite jalatti hiikaa jechuudha hiika isa sirrii isiniif kennaa deema jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha waan barbaadan kunoo ammallee asirratti illee yoo gadi buutan hordoftoota kiyya how do you like your new bicycle jedha jedhu hordoftoota kiyya asirratti illee yoo gadi buutan hordoftoota kiyya jalatti maal nuun jedha akkamiidha saayikilii isa haaraan jaallatteetta jedhaan hordoftoota kiyya irratti gadi bu'ee deebii kennaafi deema isiniif galee jalatti illee yoo gabbuutan hordoftoota kiyya waan asitti dubbate kana asitti argite deebii kennaafi deema jechuudha asirratti ni gaafata asirratti deebii waliif kennaa deeman jechuudha fakkeenyaaf kana jechuun haasaa namni lama waliin haasaa deemu jechuudha itti yaadameeti wanni kun kan asirra kaa'ame isiniif jedhame fakkeenyaaf asirratti kun akkuma argitan hordoftoota kiyya how do you like your new bicycle jedhaan jechuudha saayikilli kee inni haaraan akkami jaallatteetta jedhaan asirratti fakkeenyaaf hordoftoota kiyya asirratti yoo gadi buutan illee it is great I like it jedhaan jechuudha kana jechuun fakkeenyaaf gaariidha jaaladheen jira fakkeenyaaf asirratti deebii akkam kennaaf hordoftoota kiyya it is great I like it jedhaan jechuudha gaariidha jaaladheera argite deebii asumatti kennaafi deemaa jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha gaanii amma fakkeennan isin argisiisee akkuma beekamu barsiisan fakkeenyaaf yeroo tokko barsiisan keenya tokko maal nuun jedhaa ture jechuudha yeroo dura mana barumsa sadarkaa tokkoffaa barannu barattoota ani daandii saaqaadha jedha ani daandii isiniifin saaqa isin immoo isfaaltii isintu itti baafata keessa isintu bal'ifataa nuun jedhaa ture jechuudha soo kana jechuun maal jechuu barbaadeeti ani fakkeenyan isin argisiise egzaampeeliin isin argisiise isin immoo kana caalaa moor kana caalaa baratuu dandeessan jechuudha maaliif ani isin yeroo waliin hin deema waan ta'eef yeroo kiyya qusatuuf mata duree waan na barbaachisu waan isin barbaachisu karaa qofan isinitti argisiisa keessa isintu bal'ifataa jechuudha hordoftoota kiyya waa baay'eetu as keessa jira gaa jecha yoo xiqqaate gara kuma meeqaa oliitu as keessa jira hordoftoota kiyya waan nama waliin haasa'uuf si gargaaru hundaayyuu as keessatti qabatee jira jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha waan barbaadan baratu ni dandeessan mana nyaataa yeroo deemtanillee maal waliin akkamitti akka haasa'uu barbaadan hordoftoota kiyya haala kanaan akka itti fayyadamtanii afaan ingiliffaa salphumatti barattan abdiin qaba hordoftoota kiyya egaan hordoftoota kiyya orjinaala aappii kanaa telegiraama kiyyarraa buufattu jechuudha telegiraama kiyya argatuuf chaanaaluma kiyya kana jala eega seentanii akkana gamana sarkistu jechuudha dhuma irratti abaawatu bakka jedhu kana irra cuqaastanii jechuudha sana booda haala kanaan isin dhufa telegiraamni kiyya kun asitti isiniif ba irratti cuqaastanii kallatti maandattanii jechuudha as tuqaa buufadhaa bakka jedhu tuttanii appilikeeshinii achirraa buufattu jechuudha orjinaala isaa video kanallee hordoftoota kiyya hiriyoota keessaniif share gootanii wal biraan geessanii namoonni afaan ingiliffaa baratuuf rakkatan baay'eetu jiru hordoftoota kiyya ni beekna jechuudha kanaafuu mana barumsaa otoo hin dhaqin jechuudha mana keessan teessanii afaan ingiliffaa guyyaa muraasa keessatti baratu ni dandeessan jechuudha hordoftoota kiyya egaan hordoftoota fi kabajamtoota akka isin gammachiisuuf akka warra baratan abdiin qaba hamma booda afaan ingiliffaa akka feetanitti akka haasottanillee abdiin qaba hordoftoota kiyya maarree isinilleen video kana ilaaltanii eegga xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kan bilaash isin barsiisaa jiru kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatina chaanaalli kun chaanaala barumsaati akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf hordoftoota kiyya mallattoo notificationii tanarra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha warreen hangammatti barumsi keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuudhaan viidiyoon barnoota kan hanga irratti nu barsiifne baay'eetu as keessa jira waan barbaadan keessan sirreeffatuu hin dagatina gaafii adda addaa kan na gaafattan viidiyoo kan isiniif hojjetame jira hordoftoota kiyya kanaafuu jechuudha asumarra playlist bakka jedhu kanarra cuqaasaati waan barbaadan keessan mata dureen feesbuukaa yuutuubii akkasumas tiktaakaa akkasumas waan barbaadan hundaayyuu barnoonni hundi as keessa jira asiin deemati yoo as keessaa dhabdan naaf barreessaa na gaafadhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya kanaafuu haala kanaan itti akka fayyadamtan abdiin qaba viidiyoon kunneen akka namoota baay'ee bira ga'u please like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha hiriyoota keessanilleef share godhuu hin dagatina egaan hordoftoota kiyya barumsi keenya kallattii sadiin akka isiniif tamsa'aa jiru ni beekama gara yuutuubaa oromaanii fi akkasumas tiktaaka oromaan akkasumas gara feesbuuka oksajii miidiyaa neetworkiitiin isiniif tamsa'aa jira jechuudha warreen gara feesbuuka oksajii miidiyaa neetworkiitiin na hordofaa jirtan jechuudha barumsi harka dhibbarraa harki 85 jechuudha gara yuutuubii irratti darbaa jira jechuudha hordoftoonni gara feesbuukaatiin na hordofaa jirtan hordoftoota kiyya parsantaa
15 qofaatu isin gahaa jira jechuudha. Kanaafuu viidiyoo bal'aa argatuuf jechuudha. Facebook kiyya jala gadi seentanii jechuudha. Profaayila Facebook kiyyaa jala hordoftoota kiyya bakka kunu asirratti watch now jedhu kana cuqaastanii jechuudha. Gara fuulduraa dhuftanii YouTube kiyyaa akka daawwattanii baroomsa guddaa achirraa argattan abdiin qaba jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu like tuquu hin dagatinaa gara Facebook alleetiin hordoftoota kiyya viidiyoo kee share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo narraaf qopheeffadhe illee nasumarratti raawwata. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.